Networking yoo kana mana haarawaa jijjiiradhee hiriyoonni kiyya hunduu hin beekanii networking kiyya kunoo baatii tokkoof gaarii miti mana duraanii jire. Gadi baay'ee diriirsii kennee booda kennaaf jilee daqiiqaan jala dhume jedhee ol deebee dabala jedhee guddisanii networking kiyya waan ta'een beekuu waayifallee jijjiiree daatallee na dide. Ammayyuu kunoo gastii seenuu dadhabee baga gammaddee ijoolleen Oromoo hundi keessa warri achi jalatti asii jechaa jirtan ammeenyi biraan jiru rakkoo networking kiyyaati. Wanni akka duraan illee kennuu na dhooge rakkoo networking kiyyaati. Ammallee wanni seenuu na dhooge rakkoo networking kiyyaati. Hundi keessanuu baga gammannee injifannoon kan keenya hundaati kaappaa abdii qofaa miti. Warri taaptaap gootan, warri sheer gootan, warri hin beeksisin barreessaa turtan. Anaayyuu nama baay'ee na barreessaa ture. Hundi keessa warri leenca Quraan kennitan, lama kennitan, shan kennitan, abaaboo kennitan. Warri waan kennitan dhabdanii yaadan dhiphachaa turtan. All of kan kenneef kan kenninillee baay'ee galatooma. Baga gammaddan baga gammannee isinin jedhama. Networking na dide rakkoo networking kiyyaati. Thank you so much. Thank you. Yes. Baga gammadde anjechuu warra nama taphaatiillee migiiftarallee miti. Yaa waguma xiqqoo isin hordofuu eegale kalee waa natti dhagame waa hedduu xiqqoo natti dhagame haa ta'u tapha laaffiseeti ilaalee taphni tapha har'a yooniin ani nirrafa beektaa galgala waan hojjedhuuf hirribaa na kaasan sheerii fi bilbila kanaan hirribaa na kaasanii yoo ilaallu ummanni irratti waan qabu darbu jira achi wanni kiyya biloon ofirraa godhe beektaa akka kaardirraa miidhaan fudhanne biloog godhaan dhufudii waan ta'eef baankiin hin banu mubaarak dawwalee gaafadhe akkana naan jedhe yoon injifachuu danda'e dhumarratti leencanaa ergin jedheeni maalti fakkaate namni gadduun qabu mallaqaaf jedheeti keessattuu namni hordoftoota hedduu qabu namni hedduun hordofu gadduu hin qabu Oromoon si bira dhaabbatte gadda sirraa baafte agalatoomanii ammas ijoollee sanii wallahi gammachuu if wallaalee imimmaan dha wallahi gammachuu malee gaddu fi mucaa sanii gasiisi amma maaltu si didaa jira istaa godhaa jira na bira nama galchi jedhee wannaan natiita gastiin yoo nama nambara takka barreessu irratti guutamee siin jedha gastiin guutu ayyee amma maal goota beektaa gastii guutummaa dhumatti cufii gannoo harcaasii dasiifaa achumaan ergadhaa firoomsaa ka dirfaa achumaan ergattu namoonni as jala jirtanu waantiyyaan soorettiin ergadhaa ati garuu gastii guutummaa guututti harcaasii gati. Okay, akkasi kalifa harcaasii gastii buusii galas nu buusii akkuma jiruun gastii cufi eegsii irra tuqi. namoota kee jiran hunda yaada irraa fuuna eebbisa thank you sir. Okay, yaada kiyyan fitadhaa daqiiqa namoonni galatoofachuu barbaadu dhugamatti mubaarak dasii warra waa kennan hundaa galatoofachuu barbaada keessatti ijoollee nu dhufanii nu gargaaran sanii fi mucaa kaanis leengadduma dhukee irraa kaafne si galee namni haala taphaa beeku akkana dhufanii numatti dhaabbatanii በጣም እናመሰግናቸዋለን ታንኪው ለማለት ፈልጋለሁ jala jiraatanii dhagaanii no infitanne sooretti jechuun isin agalchuudhaaf isin galittu nuti gastii cufe achi bane namoonni gastii keessaa ba'anii dagaa ergattanii isin immoo warrin seenin aseen dasi yoonni dikisha bana dubban kanallee sirritti dhageenye ta'ellee gizeetu ingilishina barreessa nama waan kanarratti wallahi sin jire jalqabarraa haga dhumaatitti na wajin ture keessa isa tokko na galateeffadhu wallahi ana fanja wannaallee beeku inni afaan Oromoo xiqqishoon dibana fakkaata eenyuun afaan Oromoo sirriitti dhagaa ni dubbataa si ingilishina akka hedduu wallahi dasii jechuun nama addaati dasii sirriitti dhagaani dasii jechuun nama addaati saniifin jedhe ani gaafa tapha mubaarakii hedduun galatoonfadhe hedduun isa arge akkasuma nama Oromoo hundarratti hedduuf miidhe dhugamatti galatoomuu qaba warri ammoo giiftara komattanis nama akkana kana hin komatinaati mallaqa ofii kiishaa baaseet Oromoo sappoortii godha waa keessan argatu namni kun gammachuu Oromoo tana qofa akka irraa arguu barbaada malee waan kanarraa tirfii tokkoon argatu faayidaa irraan argatu
namni hedduun Oromummaa bakka Oromoon itti wal geettee gammadduu tokkummaatti agarsiiftu kana jabeessuuf as dhufa malee faayidaa guddaa irraa hin qabu. Dhumarratti wanni ansiidhaama baabdi kalee na seensisuu nan agarreeti waan tokkoon siidhaamu fedhe. Mooyattee nama galatoofachuu qabda. Har'a gaafa mooyatte qofa osoo hin taane gaafa mooyatamte nama galatoofachuu qabda sii galee. Maaliifi namni har'a itti toluu dhabe bor dhufee si moosise. Kafalee itti toluu dhabe kun har'a dhufee si moosise jecha. Osoo kalee akka ariifattisaniin ol baatee akka ijoollee ta'anii Oromoo arrabsite ati siin haftaa waa hedduu bada jecha. Hunduma nama taphatu hundaafuu wanni handhaamu guyyaa rifattan guyyaa moo'amtan nama galatoofadhaa malee hin komatin. Kanumaan isin midhaamaa nama biraatti carraa kennaa abbaa abdii galatoomii baga gammaddee fuulli kee ifee jira fuulli Oromoo maraa ifee jira Oromootii baga gammaddee. Thank you so much. Meety welcome meety mangisti nama thank you welcome baga nagaan dhufte. Ifa mana gona namoota illee jiraatan. Baga gammadde sin jedheera. Gammachuun kee gammachuu kan jiru maadha. Akkas. Abbaan baga gammaddee duraan dursee Amin. Mubee galatoomaa ati dasiidhaa fiifiidhaa eenyumas yuusarii hundumtu keessanuu baay'ee guddatama. Firoomsa Miyaajii Yuuser Heruut Miitii Bilisummaa Sikkomandoo Aslii Big'ee Sooretti Keetumaa Milkii hundi keessan Miftaa Waantiyyaa Soosii Naafii Abbaa Milkii namoonni hedduutu galatooma hundi keessanuu maqaa keessan waameera keessan bahu. Yaa galatooma hundi keessan. Yuuser welcome baga nagaan dhufti. Yuuser. Ya galatoma assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah baga rabbi nu gammachiise hunda keenyaafu. Baga walii nu gammanne thank you amba salama. Galatoma hundi keessa. Wallahi hedduu takka. Riba dorkite wadanu thank you so much for having me. User dubbad user maqaa hanke user jedha galatoome tu takka nu jiraadhu wallah. Sanyii nama. Ayyee maal akka jiru feetan namoonni hin galchine illee dhiifama naa godha. Dhaggeeffadhaa. Seenaa koo wallahi ati faan. Abbaa Abdii. Waa wajji dabarsine. Jalqaba irraa hanga dhumaa. Thank you so much. Meety welcome mangisti. Firoomsa. Dhugaa ani egaa kaleessaa hin rafne nyaannaa nyaatamu dideeman bu'aa taa'e dhugaa so happy. Dhugaa baga rabbi si gammachiise abbaa abdii koo ganamas mana eebba Eeliyaasitti argiteetta. Rabbi keessa kee argee baga si gammachiise hundi keessaan galatooma warri mucaa kana support gochaa turtanii mubee galatoome hundi keessaan Oromoon guutummaa galatooma ulfaadha. Abdii koo galatoome hayyee nagaatti tula. Okay, thank you. Abbaa Abdii baga gammadde. Sa'aatii dhumaarra sheerii baay'ee natti godhanii innaan feesi dhaqqabee hin beekullee ture. Baga gammadde hundayyuu caala foolollee deebisi. Okay, san hunda follow godheetiin jira. Si godheetiin jira. Okay, ayyee bakka baga gammadde. Thank you. No jiraadhu wallahi hedduu takka galatama. Leenca nama. Oromoon galaana Muhammad welcome baga nagaan dhufte. Hundi keessa. Baga gammanne gammachuun kun gammachuu Oromoo maraati. Isa dhufees hafees har'a bakka tanarratti galmeessis baga gammaddanii jaa
lama farati are da wala ma to noir se mochu bana nama dida ci wal kaba me galato ma ton jinin to te be gara tawadi to da gammanne jira baga gammaddan ni jirin jechi wala me aje thank you so much thank you mauti de thank you so much oromo galana baga gamman justice yer guture Ababdi. yes An kan jedhu baga gammadde hara kale ari kale sach bawdi kale sakamaleng are ture wana hankatte guya bra an ka jedhu rimachi akka gono jedhe tin abdi gudda qaba garu amma moanne jirra amma moatte jirta baga gammadde bole sake ba esi kabanya ba esi jalana oromo nundu sibira jirti ani kesanu arga kiya diga kiyan sibira jira bole sake nabjara akasile jalama dase nama dase akam Ababdi ko baga gammadde nanjira amma erga silana jin kabar gastin kun ya ni jirta mani jirta baga gammadde la ilaha soretti wala erga silana tin jeda beita ya rabbi thank you that's it galato mulfada dasi thank you jadi Ababdi dasi thank you najini nama hayo nama bekana makaro nama awalan jedham qabu wallahi sayumo fifi ama kam sodera wajiza barsinikeza namni waan arda dalagame kana dhugumaan hojjete takkafaan isa wallahi move abe kamboe wala kamboe fa ya dasi wana kana tata nambuan ugaru wallahi Ababdi dan jala tayari ko ni me kan siyasi jala ko ni me kan sibar baji sa ani sai ko ya saboda ka je fara tin temne aka ni muari sanja ne mor abdu babdi isu dure fe doga kada kai saru ba sai galato man nuti kai sariyu wallahi galato wana sini jero beku CV bega sabona daga chunan daw dasi galatomi dasi malifan mayo nanan de bisin jiratte nama kana idetan kana dura nama ko yeden kana dura siterge mafin de bisin na de bisiam okay kuna ma de bisin ulfadu galatomi nama addati de ngaddalle kana dura le chura bakka bakka sinarga